Jirra jirtu akkam dhaggeeffattoota chaanaalii Dr. Nimoonaa Boonsoo fayyaa jirtu akkam torban nagaa kan fayyaa jirtanii nagaa keessanii hundi keessanuu bakka jirtanitti baga nagaa jiraattanii nagoonni koo isin haa ga'u isiniin jedha. Har'a mata duree biraa rakkoolee ka'uudiituu qaama saalaatiin wal qabatan erectile dysfunction waan jedhaman qabadhee isinii dhiyaadheera. Maalii yaalli isaa maali? Akkamiin gargaaruu dandeenya namoota akkanaa waan jedhuuf yaada rimeessa waan tokko yaada ijoo isiniin kaasa. Erectile dysfunction yookiin rakkoo qaama saala dhiiraa ka'uu diduu inni jennu kun qaamni saala dhiiraa yoo dhaabbachuu kan didu ta'e yookiin dhaabbatees yoo suuma san kufu kan ta'u ta'e inni kun immoo irra deddeebiin ta'uu qaba ogummaa takkaan osoo hin taane irra deddeebii yoo ta'u ta'edha. Asirratti rakkoo yookiin erectile dysfunction inni jennu kun isa dhangalaasu rakkoo dhangalaasu illee wal qabata. Dhangalaasu jechuun tureessa dhangalaasuu akka dafeessa dhangalaasuu danda'a. Inni kun yoo sirriin daqiiqaa meeqatti dhangalaase maal akka jedhu yeroo mata duree biraatiin mata duree bal'aa walitti deebi'uu dandeenya. Haa ta'u malee inni kun erectile dysfunction yoo jennu waa lamaan kan of keessatti qabataa jechuudha. Impotensii waan jedhamu jira immoo inni impotensii jechuun immoo ka'uu diduu qofa. Ka'uu diduu qofa hin ka'u jechuudha namoota akkanaa kana hin ka'u walqunnamtii saalaatiif ta'uu hin danda'u jechuudha impotensii inni jedhaniin kun. Inni kun irra deddeebiyyoo kan ta'u ta'edha. Erectile dysfunction yookiin rakkoolee ka'uu diduu qaama saalaa kan jedhaman wantoota arfan kana keessa inni tokko yoo jiraatedha. Tokko qaamni saala dhiira sanii ka'uu kan didu yoo ta'e hanga parsantii 75 gadi dhibbaa ka'uu didu yookiin immoo xiqqishuma hiika yoosuu kan kufu ta'e inni kun irra deddeebiyyoo kan ta'u ta'e. Lammaffaa qaamni saala dhiiraa nama sanii ka'ee yooma san kan kufu walqinnamtii saalaa fedhiidhaaf kan geenne yoo ta'e. Ammas deebi'ee jabina kan qabne yoo ta'e walqunnamtiidhaaf jabuu kan qabne rigidiitii kan qabne akka malee laafaa akkasuma achi jedhu laafaa kan ta'e kunillee waan tokko. Sadaffaan mallattooleen namicha kana dhagamanii mallattoo yaaddoon namoota amaloonni kun namicha kana dhaganii ji'a ja'a ol kan ture yoo ta'e. Asirratti rakkoolee kana jennee akkaataa amma hime kanaan addaan baasuudhaaf namni sun dhukkuboota garaagaraa qabaachuun qabu. Dhukkuboonni kana fidanii jiran dhukkuboonni narvii, dhukkubni shukkaaraa, dhiibbaan dhiigaa, kansariin garaagaraa, turoomaan iddoo achi jiran ateroosklooros waan jennu hiddi dhiigaa silaa yoo san dhiigaan guutamee ka'u sun inni sun yoo rakkoo ateroosklooros hidda dhiigaa wantoonni cufan sun yoo waan garaagaraa sikilseel aniimiyaa waan lukeemiyaa waan akkana kana yoo kan guutamu ta'e inni fida waan kana. Dhukkuboonni kun yoo hin jiraanne ta'e rakkoo kana qubatti jennu. Dhukkuboonni kun dawaa yoo fudhataa jiraate dawaaleen tokko kan fidan ni jiru. Dawaa yoo kan hin fudhanne ta'e. Namichi yoo rakkoo sammuu hin qabaanne mental disorder saayikaatirikii hin taane jechuudha. Mental disorder inni fidu waan ta'eef yoo rakkoo kana hunda hin qabaanne rakkoo kanarraa bilisa kan ta'u ta'e kan wantoota almaa olii kana yoo qabaanne qabaate erectile dysfunction jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Maaltu fida kan jedhuufi wantoota garaagaraatu fiduu danda'a. Wantoota garaagaraatu fiduu danda'a. Akka malee cinqamuun akka malee sodaa qabaachuun saayikooloojikaalii namni sun fiduu danda'a. Dhibee hiddoota dhiigaa ateroosklooros akkam jedhe kana hypertension dhiibbaa dhiigaa ol ka'aa qabaachuun dhukkuba shukkaaraa qabaachuun dhukkuboota hormoonota wal qabatan keessaa yoo hormoonii testosteroonii fedhii dhiiraa uumama guddina dhiiraa irratti hundaa'u hormoonii kan akka malee namni gadi guddaa qabu ni fida. Sikilseel aniimiyaa hir'inni nyaataa ni fida. Malnutriishiniin keessaa yoo ziinkii difishensii elementii ziinkii namni qabu ni fida. Sigaaraa xuqxuun ni fida. Dawaan garaagaraa keessaa iyyuu dawaan dhukkuboota sammuu fudhatan antisaayikootik antidipireesantii beektaa bilookaroorri jedhaman ni fidu. Lukeemiyaan kansariin ni fidu. Kansaroonni ispeeshaalii naannoo dhukkuboonni narvii miidhan keessaa iyyuu narvii achi jiran maashaa achi honna jedhan fiduu ni danda'u. Alkoolii sigaaraa xuuxuun kun ni fidu. Akka rakkoo faayidaan isaa maali?
miidhaan inni fidu akkuma kana beekamaadha. Namni sun yoo quunnamtii saalaan godhuun haadha warraa sin gammachuuf fiisiis miidhama. Dhalas argachuuf hin danda'u akkaan rakkoo baay'ee rakkoo cimaadha jechaadha. Kanaaf yaala barbaachisa jechaadha. Of eeggannoon godhutti barbaachisu mallattoon kun dhugumutti jalqaba irratti alkoolii dhuguu dhiisuu qaba. Sigaaraa aarsuu dhiisuu qaba. Ulfaatina hir'isuu qaba. Sochii qaamaa gochuu qaba. Hiriyaan hanga danda'ame maatii fi warri isaas jaalalleen isaa sirriitti rakkoo xiinsammuu sirriitti gorsa barbaachisa. Deemees ogeessa fayyaa irraa rakkoo xiinsammuu sirriitti gorsa erga gorfame erga jedhee homaa kanaan itti fuduu ta'e rakkoo xiinsammuu ogeessa xiinsammuutiin erga kennameef erga kana itti fuduu ta'e dawaan ni jira. Dawaan mana yaalaa irraa fudhachuu danda'a. Dawaan kun Viaagiraa jedhama. Dawaa kana fudhachuu ni danda'a jechaadha. Garuu dawaan kun Viaagiraan kun namoota hin kennamneef qaba. Namoota dhukkuboonni keessa hirta attaakii qaban, vaalviin isaanii walitti cufaate, dhiibbaa dhiigaa ol ka'aa qaban yookaan dhiibbaa dhiigaa gabbaa kan sikilseen maayilumaa qaban dhukkuboota gara hedduu kaasuu hin dandeenya qabaniif hin kennamu jechaadha. Miidhaa qaba jechuudha. Ogeessa yaalaatiin osoo ilaalame dawaa kana fudhachuun gaarii miti. Maloonni biroollee ni jiru akka hiddi dhiiga namicha sanii yoo dhiigaan hin guutamu ta'e. Wantootni hedduutu barbaachisa. Hiddi dhiigaa akka ka'uuf kakaasu maashaan ni barbaachisa. Hiddi dhiigaa ni barbaachisa. Narviin ni barbaachisa. Qaamonni hormoonii ni barbaachisu. Inni kun yoo kan miidhamu ta'e miidhuu danda'a. Vaakiyuum ekstiraaktiin divaayisii dhiiga guutuuf kan gargaaru kennamuu danda'a. Yeroo tokko darbee sarjariinis hojjetamuu danda'a. Hormooniin guutamuu danda'a. Asirratti inni binnoo Viaagiraa inni jedhamu kun akka ka'uuf sirriitti gargaara. Kuduraalee fuduraalee nyaachuu ni dabalchiisu. Kuduraalee fuduraalee nyaachuu fedhii ni dabalchiisu. Sochii qaamaa gochuudha. Kuduraalee keessaa Viaagiraan dawaadha. Sildenaafi loora jedhamanii foosfoodiyaastirees inhibiitar jedhamu warri cufanii. Inni kanaan ala ta'e hundee diimaa nyaachuun Viaagiraa keemikaala jedhamu qaba. Keemikaalli kunillee immoo osoo miidhaa dawaan akka fidu sin fidin uumamumaan jechuudha. Hundee diimaa nyaannu kana jechaadha. Hundee diimaa manatti nyaannu kanarra isa san akka keemikaala saniitti argachuu dandeenya. Inni kun akkaan fayyada jechaadha. Har'aa fi gaasuma irratti xumurraa yeroo biraa walitti deebina. Nagaa fayyaa naa turaa isiniin jedha yeroo gaarii.